እኔና ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ጀግና ናቸው። የጋሽ ዳውድ ግሩፕ ጋሽ ሌንጮን ያራክሳል። የኦነግን የትግል ታሪክ ለማራከስ የሚሞክር ኦሮሞ የለም። አርሲ ውስጥ የነበረው ችግር 3 ንጹሃን ዜጎች በዚያ ግጭት ውስጥ ሞተዋል። ሀሳው ሙሚች ሚኒስቴራ ከሌሳ ፓርላማ ይረቲ ሀሳይ ኬሳ ከሄዱ ነሞት ሄዱ ብረት አጃይባ ታቴ ሀሳውን ኩን ሀሳው ዶክተር አብይ ሃሪያ ከተካ አፋን እሳቲን በይና ገናንጎ ቀበቴ ከናቲ ሀሳውን ሃሬን ኩን ማል ራንገ ድሩፍ me video isa kana tokko waliin dhageeffannaa kabira taate dhiyeenya kana arsii keessatti taamee wal qabatee lubbuun nama nagahaa nama sadiitu du'ee jechuudhaan kan inni dubbate muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed dhuguma gartee arsii keessatti namni lubbuun isaa dabarte nama sadi qofa haasawa haaraa yeroo duraatiif dhageenne kana mee jalqaba የኦነግን የትግል ታሪክ ለማራከስ የሚሞክር ኦሮሞ የለም። እኔ ልንገራችሁ፣ ታግሏል። ኦነግ ኦሮሞን አንቅቷል፣ ኦሮሞን አደራጅቷል። ምንም አይናቅም፣ ክብር ይገባዋል። namni qabsoo ABO'n godhe haalu namni gartee qabsoo ABO'n godhe busheessu namni qabsoo gartee Oromoodhaaf ABO'n godhaatiin ture gartee busheessuudhaaf diqeessuudhaaf yaalu hin jiru Oromoo keessa hin jiru jedhee beek Oromoo miti jechuudha beek ka duuba isaa amma Oromoo miti akka jechuuti hin jiru. Onag waggoota 40 dabran kana Oromoo ijaaree jira, Oromoo tokkomsee jira, Oromoo dammaysee jira, Oromoo walitti qabeeti jira. Kuni waan haalamoo miti kabajatu malaafi. Garuu ammoo dhaloonni irraa dhaloota yaa'ite dhaloonni irraa gartee akka gaafasiitiin garaagarummaa qaba. Kana gartee beekanii fudhachuu dhabuun ammoo sirrii miti. Kana beekanii gartee fudhachuu qaban. Dhaloota irraa hogguu jedhamu yeroo hedduu dhaloota irraa dhaloota yaa'ii dhaloota irraa jedha. Fakkeenyaaf muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed yeroo dubbatu dhaloonni irraa dhaloonni yaa'ii oppoziyoonatti fakkaata. Asirratti gartee ABO'dhaaf falmoo bira dabrame bar. ABO'dhaaf dubbatuun bira dabree asirratti muummichi ministeera namni qabsoo ABO kana haalu namni gartee qabsoo ABO waan isaan itti hojjetaatiin turan kana haalu Oromoo miti jedhee beekee kaarran tara. Sabboona jabaa ta'e har'a muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed. ABO'n amma gartee akkasii faarsan ka gullallee kun jechuudha. Warra filannoo kanarratti hirmaatee alaabaadhaan gartee Finfinnee kana keessa deemee miidiyaalee addunyaa gurguddaa hundatti gartee filannoon kun akka paartiin mormituudhaa keessatti hirmaataatiin jiru nama mul'ise keessaa isii tokkodha. Akkasumatti gartee kursii argattan jedhamee waliigalameetiin itti seenamee yeroo filannoon dhumutti Oromiyaa caffee keessaa kursii takka hin arganne. Namni waggaa 40 gartee ABO'dhaaf qabsaa'e jechuudha. Namoonni hedduun gaafa gartee alaabaan akkasitti labaalabamu san alaabaan keenya as keessa nuu mul'atte gaafa jedhamu san tarii haguma gartee amma fakkeenyaaf warri mormituudha kan amma naannoo Amaaraa rakkoo uummata isaanii paarlaamaa keessatti dubbataatiin jiran miidhama uummata isaanii dubbataatiin jiran hangasuma san Oromoodhaaf dubbatanii caffee keessaa kursii bataa ka argatanii ka jedhudha. Hedduun namaa gaafsan ka gartee eegaatiin turan san ture jechuudha. Caffee keessaa kursii takka kan isaan argatin Izeemaan ammoo kursii argatee caffee Oromiyaa seene jechuudha. Namni saba Oromoo kana gartee akkasitti tokkomsaatiin ture filannoo irraa hirmaatee kursii takka kamii caffee Oromiyaa keessaa dhabe. ክብር ይገባዋል። ነገር ግን አሁን ያለው ዘመን አሁን ያለው የሊደርሺፕ አፕሮች ያኔ ከምናውቀው ጋር ይለያል። ለዛ ደግሞ የተዘጋጀ ኃይል ሲኖር እንዲሁ ሰብሰብ ብሎ ማክበር ጥሩ ነው የሚሆነው። መናናቅ ሲጀምር ኒው ጄኔሬሽን ብቻ ለሚናቀው ለምሳሌ በትግራይ ታችሁ ከሆነ ታደሰ ወረደ ማለት እድሜውን በሙሉ ወይም ጻድቃን ማለት እድሜውን በሙሉ ትግራይ ታገለ ነው። በትግል ደረጃ ደብረጽዮንና ታደሰ ወይም ጻድቃን እንብዛም አይለያዩም፣ አብረው ነበሩ። አንደኛው ጥሩ ሌላው መጥፎ ሊሆን አይችልም። ግን እየወደቅ ስትሄድ ልክ እንደ ውሃ ነው። እየወረድክ ስትሄድ መሽተት ትጀምራለህ። ማራከስ ከጎን ይጀምራል። ኦነግ ጋር ብትሄዱ እንደምታውቁት እኔና ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ይለያያል እሳቢያችን። ግን ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ጀግና ናቸው። ይሄንን ግን አልክድም። እኔ ላለፉት 40 ዓመታት ኮንሲስተንትሊ ለኦሮሞ ውስጥ ታግለዋል፣ በችግር በመከራ ውስጥ። እኔ ጀግነታቸውን አምናለሁ። አብሮ የታገለው ግን አያምንም። የጋሽ ዳውድ ግሩፕ ጋሽ ሌንጮን ያራክሳል፣ የጋሽ ሌንጮ ግሩፕ ጋሽ ዳውድን ያራክሳል። ሁለቱም ግን ጀግኖች ናቸው። መራከስ አያስፈልግም፣ መማር ነው የሚያስፈልግ። ከድካማቸው ተምረን የበለጠ ሆነን መገኘት እንጂ አንዱን ማራከስ ዋጋ የለውም። ABO gartee akkasitti faarsee kireeditii guddaa akkasii san gartee kennee fi maqaa Daawud Ibsaa waggaa 9 booda maqaa isaa gartee akkasii kabajaadhaan waamee inumayyuu anaa fi Daawud Ibsaa gartee garaagarummaa qabaannuyyuu ani gootummaa gartee Daawud Ibsaa haaluu hin danda'u. Daawud Ibsaa gootaa falmatee jira, qabsaa'eeti jira.
gartee kana fudhachuun dirqama kiyya. Kuni gartee malee rakkoo ABO qofaa miti jedhee barra. TPLF illee hodhaitan Jeneraal Taaddasaa warra daatii fi akkasuma gartee Dabratsiyoon maal warroota gartee amma TPLF kana jechuudha Tsaadiqaan dabalatee warra qabsoo keessatti yeroo dheeraa dabarsanidha. Garaagarummaan qaban qabsoo keessa yeroo dheeraa turuu qabsaa'uudhaani. Garuu ammoo yeroo wal xiqqeessuudhaa fi wal tunfachuun dhuftee dhaloota ammaa kana qofaa miti. Dhaloonni ammaa kun isaanii beekaa. Dhaloota ammaa kana qofaa miti ofii isaaniitiif iyyuu wal xiqqeessu. Kennaa fi Daawud Ibsaa leencoo xiqqeessuu qabu leencoon Daawud Ibsaa xiqqeessuu hin qabu. Tokkolleen tokkoon caalu isaan lachuu tokkuma isaan lachuu goota. Qabsoo keessatti gartee qabsaa turan isaan lachuu gartee gootummaadhaan qabsaan tokko tokko xiqqeessuun hin barbaachisu. Ka barbaachisu muuxannoo walirraa fudhachuudha. Dogongora tokko irraa gorfama muuxannoo tokko gartee waan tokko hojjete ammoo irraa baratuudha. Muuxannoo irraa fudhatu muuxannoo walirraa fudhatu. Wayi tokkummaanuma jaalataa bichuun. Qoqqooda madi jechuudha. Amma asirratti amma bichuun gartee gootummaa fi akkasuma gartee qabsoo ABO'n Oromoodhaaf godhe san kireeditiin kennamee fi isaanis dhaloonni kaleessaa sunii fi dhaloonni har'aa sun gartee tokko miti walitti gartee sabsab jedhanii walitti dhufanii gartee waliin dubbatu waliin gartee qabsaa'u waliin socho'uudha. Dogongora jiru walirraa barataa muuxannoo jiru walirraa fudhataa gartee akkasitti waliin tarkaanfatuudha malee wal xiqqeessuun kun gonkuma sirrii miti wayi Joohar hujii isaa moo haala gartee amman tana Joohar dabil ajanti jechuudhaan ABO gullallee saaxilaa jiru kanaan wal qabatee tiibee ka tokko amma qabadhu gartee sababa kanarraa kan ka'een akkasiin Daawud Ibsaatis ka takka gartee maqaan isaa dubbatamee hin beekne maqaan dubbatamee garuu ammoo rakkinni jiru akka dhaloota ammaa akka ismuhii kanatti tokkummaadhaan qooda walii kaahanii akkasiin deemuudha akka kaleessan qofaa miti wal xiqqeessuu qofaa miti isin ufiifuu wal xiqqeessitanii takkaa haga aangoo qabatee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad isaa Daawud Ibsaa jedhee afaan dubbatu takkaa dhageessanii faarsu dhiisi waan biraati sun takkaa Daawud Ibsaa jedhee afaan isaa dubbatu dhageessanii ABO'n Oromoodhaaf qabsaa'ee Oromoo tokkoomsee waggaa 40 gartee Oromoo ijaaruudhaa fi Oromoo tokkoomsuudhaa fi saba kana ol qabuudhaa fi qabsaawaatiin ture Abiyyi jedhu takkaa agartanii qabsaawonni Oromoo adurreedha isaa jedhu qofa agarre nuti Abiyyi jechuudha. Mee lakki by the way Abiyyi akkaataa gartee ilaalcha isaatitti namoonnummaan mootummaatti finqilan mootummaa ammaa kana qofaa miti wayyaanittis haa ta'u dargittis haa ta'u Haayile Sillaaseettis haa ta'u Minilikittis warri finqilan sirrii mi jedhee nama amanuudha waan isaanirraa agarre jechuu hiyya warra gartee goobanaan amma fakkeenyaa fi wanni Oromoon kaleessa gaafa wayyaane san oppodiyoon maalleen goobanaa ni balaaleffatti bar goobana daacee kan Minilikii waliin Oromoo fixe jechuudha. Gadaa Abiyyi kana goobanaan Itoophiyaa ijaaruudhaaf Oromoo tokkoomsuudhaaf qabsaa'ee jedhaniiti akkasitti amanuumi fakkeenyaaf amma gadaa badhaadhinaa kana jechuu hiyya akkaataa itti agarra jechuudha. Innaa waa'ee amma ABO sabboonummaadhaan akkasii qabsaa'u ABO sabboonummaadhaan Oromummaadhaan uummata kana ijaaree fi uummata kana gartee akka afaan isaatiin baratu akka afaan isaa dubbatu godhe kana osoo hin taane waanuma mootummaatti finqilu kamiyyuu sirrii miti jedhaniiti amanu jechuudha. Duba muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yeroo duraatii fi eega Joohar qeeqa isaa saanjaa isaa gartee warra ABO gullallee irratti gadi fudhate booda kana jechuutu rakkoo ta'e malee osoo gartee duraan beekamti matiqashoon takka namni Oromoodhaaf qabsaa'ee namni Oromoo ijaare Oromoodhaaf akkas ta'e maal waan jedhamu kun duraan afaan isaatii bahee waa hedduu nutti fakkaachaa ture jechuudha. Ammas asirratti ABO gartee akkasitti muummichi ministeera Abiy Ahmad inni kallattii bedheenuu gartee waan fedheef iyyuu haa taatu waan biraallee qopheesseef haa taatu akkasuma gartee dhugumaan itti amanallee haa faarsu akkaataa Joohar Ibsaan jidduutti deemuu jiru kanaan as keessaan gartee karaa argadhe jechuudhaaf isuma barbaadeef iyyuu haa taatu muummichi ministeera Abiy Ahmad akkasiin Daawud Ibsaa yookiin ABO gullallee faarsuun ABO amma ni fayyadamoo ni miidha jettanii yaaddame. Waan amma deemamaa jiru Jooharii fi ABO jidduutti waan deemaa jiru kana Joohariin gargaara moo ABO gargaara jettanii yaaddan isinummaa itti yaada maal isiniif fakkaata. Kabira asirratti muummichi ministeeraa waa'ee gartee Arsii keessatti deemamaatiin turellee filannoo gufachiisuudhaaf akka godhamee fi gartee akka uummata nagaa irratti gartee lolli banamee fi waan akkas akkasiisan dubbatee ture. Ana asirratti kan ajaa'ibsiise waliin bu'iinsa gartee Arsii keessatti godhame saniin nama sadiitu reegamee jedhee ture muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. አርሲ ውስጥ የነበረው ችግር ምርጫውን ለማደናቀፍ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። በጥቅሉ አርሲ በነበረው ግጭት ህይወታቸው ያለፈ 11 ሰዎች ናቸው። ከ11 ሰዎች 8ቱ ሚሊሻና ፖሊስ ህዝባቸው እንዳይገደል ተፋልመው ህይወታቸውን ገብረው የብዙ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት የታደጉ ናቸው። 3 ንጹሃን ዜጎች በዚያ ግጭት ውስጥ ሞተዋል። የሃይማኖት መልክ መስጠት ታስቦ ነበር፣ ግን እዚህ ውስጥ ሙስሊሞች ሞተዋል። ኡመት አርሲ በሃ አኖን ሀገሲ አከሲ ጁምላዳን ከቡቃን nama kuma diidamaa soddomaan ka buqqaan
kan akkasiin gartee manni isaanii jumlaadhaan barbadaa'an nama 3 du'e jedhe. Nama 10 keessaa 8 milishaa nama lubbuu nagaa keessaa nama 3 jedhe. Jira keenya dhugaa dubbanne waraanni mootummaa nama 3 bakka gartee girgiriin akkasii bu'ame san ati maal alaaltaa fuun ajjeesu nama 3. Waan uummanni quba qabu haadha ilma isii awwaalatte abbaa manaa haadha manaa awwaalatte haadha manaatti abbaa manaa awwaalatte osoo uummanni quba qabu osoo uummanni wal beeku nama 3tu du'e. Waan dhoo isaan godhame miti jiraattonni gartee naannoo sanirraa buqqaaman ka jumlaadhaan gartee akkasiin lolli irra baname kan manni isaanii jumlaan irratti gubataatiin ture suni waan walumaan argaatiin turre jechuudha. Isin maal isiniif fakkaata? Tarabdu Abduu Moobaalaa biraan qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.